Tole, obboloota koo nagaa faraarri waaqayyoo bakkaa fi gula jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota siifan gendoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedhee jira. Tole egaa har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo isin gargaaruu dandeessu jedhee itti amanu isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Nuti biyya ormaa keessatti wal malee qabnu eenyumtu eenyuma keenya fi unuuf jechuudha. Eenyumtu nu gargaaruu hin danda'u. Kanaaf wal malee qabnu eenyumatti bakka haadhaa, bakka abbaa, bakka obbolootaatti kan nuti himachuu dandeenyu walii keenyattidha. Keessattuu ijoolleen biyya hambaa jirru wal malee hin qabnu eenyumtuu nu gargaaruu hin danda'u, eenyumtuus nuuf falalaachuu hin danda'u. Waaqayyoo gaditti kaffala nuuf laatu yoo jiraate walii keenyadha. Isinii jechuun barbaada. Tole har'a suura obboleettii koo na bukkeetti argaa jirtan kanaa jechuudha. Micoon kuni amma na ergamee isinii dubbisee tananii haala ishiin keessa jirtu hundumaa isinitti himuu danda'a jechuudha. Micoon kuni Caaltuu Haannoo Caalaa jedhamti jechuudha. Bakki dhaloota ishii Dambidolloo godina Gimbiitti jechuudha. Aanaa Gimbiitti kan ishiin dhalatte jechuudha. Caaltuu Haannoo Caalaa jedhamti Dambidolloodha bakki dhaloota ishii. Aanaa Gimbiitti kan ishiin dhalatte jechuudha. Egaa maarree Caaltuun akkuma keenya akkuma anaa fi isinii jechuudha hojjetachuudhaaf gara biyya kanaa dhufte jechuudha. Seenaan Caaltuu baay'ee dheeraadha. Baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Caaltuun haadha malee guddatte. Egaa akkuma nama tokko namoonni haadha hin qabne keessattuu baay'ee nama gaddisiisa bara kana keessa dhugaa dubbachuuf haamlee nama baay'ee gadi bu'achuudha. Obbolaa waan baay'ee qabduuf abbaan ishiis xiqqoo waan dhukkubsataa ta'eef Caaltuun gara biyya Beeruutti imalte jechuudha. Sababii haadha hin qabneef obbolaa ishii kana jijjiiruuf abbaa ishii kana immoo rakkina kana keessaa baasuuf jettee gara biyya Beeruutti imalte jechuudha Caaltuun. Egaa haa ta'uyyuu malee Caaltuun dhuftee biyyarraa ji'a ja'aan ishiin dhuftetti abbaa ishii jalaa boqote jechuudha. Dura gadda harmee ishii keessa jirti amma garuu dhuftee ishiin ji'a ja'aan ishiin dhuftetti abbaa ishii jalaa boqotee gadda irratti gadda ishiidhaaf ta'e jechuudha Caaltuudhaaf. Haa ta'u egaa eenyumtuu bakka sun kan naqatu hin jiru ilmi namaa guyyaa isaa eega malee jechuudha. Eenyumtuu bakka sun kan naqatu hin jiru. Garuu haa ta'u malee Caaltuun dhuftee osuma hojii kanaan hojjechaa jirtu dhukkubni ishiitti dhagahamaa ture jechuudha. Caaltuutti ishiitti dhagahamaa ture. Garuu Caaltuun eenyumattuu himachuu hin dandeenye namatti hin himattu jechuudha. Maaliif na dhiisaa natti fooyya'aa kanan jedhurraa kan ka'e namatti himachuu hin dandeenye jettee dubbatti jechuudha Caaltuun. Kanaan osuma kanaan jiruuti dhukkubni koo baay'ee natti cimaa ture jettee baay'ee natti cimaa ture. Sababii kanaatiif warra bira jiru sunitti hospitaala nageessaa jedheetti dubbadheeni jette. Hospitaala nageessaa jedheetti dubbannaan isaanis carraa hospitaala nageessuu na laachuu didan jettee dubbatti jechuudha. Carraa hospitaala nageessuu na laachuu didanii. As taa'ee du'uu koo mannaatti kanan jedhu paaspoortii koos qaamaa koos wanta hin qabu hundumayyuu mana jalaatti gateen bahee jette. Sababii dhukkubsattuu fi du'uu mannaa gara namaatti siqee akkas gochuu naa wayya kanan jedhu murteessee wayin galuu naa wayya kanan jedhu murteessee qaamaa koo paaspoortii koo hunduma gateen galee jette. Hunduma gateen gara ijoollee beekuutti siqee jette. Haa ta'uyyuu malee Caaltuun baay'ee dhukkubaa ture jechuudha. Hin dubbattu malee. Kanumaan Caaltuun osuma kanaan dhukkubaa jiruuti gara ijoolleetti siqee jettee ittumaan hojjechaa turte jechuudha. Amma garuu haalli Caaltuun irra jirtu amma haala baay'ee ulfaataa keessa jirti jechuudha. Haala baay'ee ulfaataa keessa jirti. Goddanyoota ishii kana bira taa'aa turte jechuudha. Ji'a afuriif isaan bira turte isaantu yaachisaa ture jechuudha. Caaltuun wanta qabdu hundumallee fixattee jirti jechuudha. Hospitaala bakka sadiin deeme jettee Beeruut keessaa tokko iqaama waan hin qabneefiyyuu birrii mataa ishiitiin yaalamte malee ishii gargaaruu hin danda'an jechuudha isaan. Mikiraatuu paaspoortiin qabdu homaa waan hin qabneef birrii mataa ishiitiin kan ishii yaalamaa ture jette jechuudha. Kanaaf isaan immoo ishii gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Amma garuu haalli ishiin keessa jirtu haala baay'ee namatti tolu miti. Haala baay'ee fokkisaa keessa jirti jechuudha. Kanaaf Caaltuun maal jettiree na birmadhaa lammii koo jetti. Lammiitu lammii birmata waan ta'eef iyyuu lubbuu koo naa oolchaa. Akka du'aan koo hin gallee jiraan koo gara maatii kootti akka hin galu jechaa jirti Caaltuun. Namoonni qabdan namoonni humna keessaniin gargaaruu dandeessan namni nama gargaaru waaqayyo biraa argata waan ta'eef waaqayyo gatii namaa kanfalaa fi nama rakkate immoo gargaaruun aadaa keenya keessattuu aadaa Oromooti. Kanaafiyyuu warri sagalee koo kana dhageessan akka gargaartan isiniin jechuun barbaada. Maaliif haalli ishiin keessa jirtu
Egaa caaltuu isaatii abbaa kanatti gargaarsa guddaa waan barbaaduuf akkaawuntii caaltuu asirratti isiniif maxxansa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaattiin ittiin ishee quunnamuu dandeessan lakkoofsa bilbilaa ishee asirratti isiniif maxxansa jechuudha. Akkasuma adaraa keessan sheer walii godhaa jechuudha. Tiktookii irrattis waraabina ishiidhaa gadhiisa sheer walii godhaa isiniin jechuun barbaada. Adaraa keessanii lammitu lammisaa birmata waan ta'eef caaltuu isaatii amma kanatti haala fokkisaa keessa waan jirtuuf jechuudha. Bilbila ani hiriyaa ishee isiniif maxxansa jechuudha. Namoonni gargaaruu barbaadan akkaawuntii hiriyaa ishee irratti gargaaruu dandeessu. Bilbila isiniif maxxansa bilbila isheetiin quunnamuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Maatii kootii adaraa keessanii lammitu lammii birmataa biyya ormaa keessatti eenyumtuu nu birmachuu hin danda'u jechuudha. Nuuni kan nu birmatu yoo jiraate waaqayyoon gaditti immoo nu obboloota waliiti jechuudha. Nuti immoo waliif tokkodha. Bakka haadha bakka abbaa ta'anii biyya kana keessatti kan nuti walii gargaaruu dandeenyu jechuudha. Kanaaf hamma dandeettii keenya mucaa kana bukkee dhaabbannu isiniin jechuun barbaada. Akkasuma akkaawuntii ishiis isiniif maxxansa lakkoofsa bilbilaa ishiis as jalatti isiniif maxxansa jechuudha. Asirraa fuutanii ittiin dawwaltanii mucaa kana gargaaruu dandeessu. Inni guddaan immoo waaqayyoon kadhachuufidha jechuudha. Inni guddaan gargaarsa eenyumaatiin olitti gargaarsi waaqayyoo yoo nama bira jiraate baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan gargaarsa sakkam caalatti waaqayyoon ishiidha kadhadha. Akka amantii keessanitti isin jira. Mucaan kun erga dhuftee reefu waggaa fi ji'a ja'a jechuudha. Gara Beeruutti kan ishiin jirtu jechuudha. Amma garuu hospitaala bakka 3 kan ishiin deemte barreeffamicha hunda isiniif dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Bilbilli koo tokko waan ta'eef hospitaala 3 deemte jechuudha. Hospitaala 3 deemte garuu hospitaalli sadanuu hamma harma ishee keessaatiin harma ishee keessatti dhiitoon bahee dhukkubbii ishee iddoo hunda dhukkuba. Garuu amma immoo bifatti jijjiirate harma ishee kana keessaan dhiitoon bahee harma ishee kana keessaan bifa dhiigaatu dhangala'aa jechuudha. Isiniif maxxansa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu wanta baay'ee haamilee namaa cabsudha jechuudha. Bifa dhiigaatu harma ishee keessaan bahaa jira jechuudha. Kanaaf lubbuu obboleettii keenya kana haa oolchannu. Bakka 3 deemtee harma ishee kana amma opereeshinii akka isheen ta'uu qabdu natti himan jettee jirti jechuudha. Akka opereeshinii ta'uu qabdu natti himanii jettee jirti jechuudha. Kanaaf faamilii maal isiniin jechuun barbaade dhugaa dubbachuu fi dhiifama dhugaa anallee jechuudha. Fuula kana kutaa jira yeroo tokko. Kanaaf biyya kana keessatti eenyutu nu birmatu eenyutus nu hubatu. Mucaan kun amma paaspoortii ishee gattee deemuu ishee sababii isaan maal taate maal dhukkubsatte ishiidhaan jechuudha dhabaniif jechuudha kan ishiin paaspoortii ishee gattee deemte jechuudha. Har'a kun paaspoortii ishee gaafa isheen gattee deemtu immoo maaltu ta'ee bakki isheen itti yaalamtu sun jechuudha $30,000 ol gaafatan. $30,000 ol jechuudha. Garuu mucaan kun Beeruut keessatti hin beektu. Birrii meeqaan kan isaan ta'a yoo baay'ate $150 ta'a jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Mucaan kun marga dhuftee waggaa fi ji'a ja'adha. Kana keessatti immoo abbaa ishee jalaa boqotee ture. Waa baay'eetu ture jechuudha. Kanaaf wanta godhatteetu tokko illee hin qabdu jechuudha mucaan kun. Kanaaf immoo $30,000 kana immoo argachuudhaaf lammii ishee yoo bukkee dhaabbatee obboloonni ishee yoo gargaaranii birrii tokko jedhanii birrii 2 jedhu isinii galee birrii tokko jedhaniitu birrii 2 jedhu. Kanaaf hanqamnurraa birrii tokko isaa taatu birrii 2 birrii 3 isaa taatu birrii 5 hin tuffatamtu. Tokko jedhanii 2 jedhu waan ta'eef hanqamnurraa yoo ishiidhaa ergite akkanuma akkaawuntii isheetii kan Itoophiyaallee naaf ergitee jirti waan ta'eef akkaawuntii ishee kan Itoophiyaallee isiniif inni maxxansaa jechuudha. Mucaan kun ammayyaan ishee inni guddaan abdii kutannaa addaa keessa jirti dhugaa dubbachuuf. Garuu immoo yoo lammii ishee gargaar immoo yoo obboloonni ishee gargaaran immoo abdii kutannaa kana keessaa bahuu hin dandeessu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo waaqayyo jedhee fayyitee akka isheen gara biyya isheetti galtu abdii guddaa qabna jechuudha. Waaqayyo nama gaditti namaan olitti waaqayyoon abdanna waaqayyoon gaditti namoota abdanna lammii Itoophiyaa abdanna jechuudha. Keessattuu Itoophiyaan dhugaa dubbachuuf gargaarsaan baay'ee beekamaadha isiniin jedha. Adaraa keessan hamma qabdanirraa hagabuu keessan bulaatii birrii 5 haa taatu birrii 6 birrii 1 haa taatu birrii hin tuffatinaati jechuudha. Obboleettii kana haa gargaarru isiniin jechuun barbaada. Adaraa keessan waaqayyo mana nama baasa malee akkatti nama galchu isa qofatu beeka. Sorry dhiifama. Akkatti nama galchu isa bichaatu beeka jechuudha. Waaqayyo waan hunduma keessattuu inni yoo nama wajjin jiraate malee baay'ee
Kanaaf yoo gargaarsi waaqayyoo jiraate malee baay'ee ulfaataa faamilii. Kanaaf adaraa keessan isiniin jedha adaraa dhuftaa ta'u. Dhugaa rabbii mucaan kun keessattuu wanta ishii na gaddisiifte jechuudha. Haadhaaf abbaan qabdu. Haadhatoo haadhaaf abbaa qabaatte haadha fi abbaan ofii yoo yarattee yoo dhukkubsattee isin gatan jechuudha. Amma fedhe yoo ta'e iyyuu waan qaban sitti gurguratu, sitti kadhatu. Amma fedhe yoo ta'e maatiin ofii nama yaallata. Garaa kutatee namarraa addan bahu. Garuu mucaan kun wanti ishii nama gaddisiiftu haadhaan qabdu abbaan qabdu. Abbaan ishii dhuftee ji'a jaatti jalaa boqotee jechuudha. Ishiin garuu kaayyoo ishiin guddaan manaa ishii baaseyyuu abbaa ishii yaasifachuudhaaf turte. Garuu wanta hundumtuu akka ishii yaaddee ta'uuf dide. Egaa hireen ilma namaa akka namni yaadu osoo hin taane akka waaqayyo yaadu akka inni hiree ganamaa namaa kennudha waan ta'eef kanaaf faamilii adaraa keessa namoonni sagalee kana dhageessanii gargaarsa obboleettii kanaaf haa goonu isiniin jechuun barbaada. Sheer immoo walii godhaa adaraa keessanii yaa wanta kana manii osoo hin taane hundumti keessanuu viidiyoo akkasiin ishiidhaaf hojjettan nan barbaada. TikTok irrattis akka ishiidhaaf hojjettan nan barbaada jechuudha. Sirriitti akkasiin ishiidhaaf hojjettan akkasiin gargaarsa ishiidhaaf gootan nan barbaada. Kanaafiyyuu waaqayyo isin haa eebbisu waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii qabaadhaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.